kutatina olola gantuutiin haaphi kutatina jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin nimoona jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin nimoona. Odeessi jiraattota irraa nu dhaqqabe kanneen ajjeefaman keessaa dubartoonni lama yakka gudeeddii gareedhaan irratti raawwatame lubbuu darbuun himamee jira. Gammachiis Magarsaa jiraattota dubbisuudhaan waan qindeeffate qaba. Godina Wallaggaa Lixaa aanaa Qondaalaa Beekitti ajjecha gara jabeenyaa hidhattoonni mootummaa raawwataniin lubbuun namoota afurii darbuu odeeffannee jirra. Jiraattonni bakkichaa odeessanuun gahan akka himanitti waraanni mootummaa aanaalee lameen kana keessa buufatee jiru badii takka malee guyyaarraa ajjechaa fi yakka suukanneessaa uummatarraa gahaa kan jiru ta'uu dubbatu. Haaluma kanaan aanaa Qondaalaa ganda Boojjii Gaararbaa fi laga Baddeessaa yookaan ganda Kamisee jedhamu keessatti maqaa isin maaddee waraana bilisummaa Oromooti jedhuun dargaggoota lama haala suukanneessaan ajjeesuu akkas jechuun nuuf himan. Aanaa Qondaalaa ganda Boojjii Gaararbaa naannoo Doonii Ashumbaa jechuudha. Mucaa tokko nama umurii isaa waggaa 18 tokko immoo ijoollee nama waggaa 22 yookiin waggaa 23 humna mootummaatiin dhahaman turanii tokko immoo aanaa Qondaalaa ta'ee ganda Doonii laga Baddeessaa iddoo jedhamu naannoo ganda Kamisee jechuudha. Ganda Kamiseeti immoo Akamii Teendee nama jedhamu lubbuu anatteessanii sheekama diidaatii fi yakka suukanneessaa dabalataa aanaa Qondaalaa keessatti hidhattootni mootummaa gareen raawwataniin dubartoonni lama gudeeddii dirqiin waraana hedduu ta'uun irratti raawwatameen lameenuu battala lubbuun darbuus akkas jechuun nuuf eeranii jiru. Gudeeddii irratti hojjetamee qabamanii du'aniitiin immoo aanaa Qondaalaa tokko ganda Bu'uuraa Gaararbaa Boojjii Gaararbaa ganda Ashuunfaadhaa. Tokko immoo ganda Kamisee aanaa Qondaalaa ta'ee laga Doonii laga Baddeessaatti dubartoota lamaa fi kan naannoo deemsira nama lamaa kan gudeedamee yommuu dubartoota nama lamatti waa'ee nama Baddeessaa jechuudha fiigiisee ajjechaadhaan geesse jechuudha. Aanaa Qondaalaa gandoota akka Boojjii Gaararbaa laga Baddeessaa laga Giibaa fi ganda Ashuffaatti ajjechaan guyyaarraa raawwatamaa jiru akkaan dabaluu fi qabeenya uummataa saamuu gubuunis akkaan jabaachuu jiraattonni dabaluun nuuf kaasanii jiru. Yakki wal fakkaataan aanaa Beegii ganda Tobbii Qarbaachoo keessatti humnoota mootummaan raawwatamus odeeffannee jirra. Guyyoota lamaan dura hidhattoonni mootummaa ganda Tobbii Qarbaachoo keessatti nama obbo Usmaan Ahmadii fi Daawud Jamaal Tufaa jedhaman badii takka malee uummata gidduutti reebicha humna olii irratti raawwachuu fi haadha manaa isaanii waliin fuudhanii kan deeman ta'us nuuf kaasanii jiru. Guyyaa kan hin daanne gidduutti Usmaanii Ahmadii nama jedhamu tokko daallatiidha. Daawudii Jamaalii Tufaa nama jedhamu tokko ganda Tobbii gadi Qarbaachoo aanaa Beekii jechuudha. Isaan kana lamman immoo dhufanii uummata gidduutti malumaa gadi bu'anii reebanii caccabsanii dubartii isaanii illee reebanii haadha manaa fi abbaa manaa qabanii bu'ee deemanii haadha warraa lamman hin deebisanii garuu abbaa manaa bu'ee deemanii amma waraatti illee akka isaan ga'an namni deebi'u jiru jechuudha. Uummanni guddaa olii gadi ta'ee horiin illee manatti galaan jiru namni illee uummatti maatti galaan jiru waraanni guyyaadhaa guyyatti qurxumarraa kaatee mandara keessa olii gadiitti isa mana jiru buddeen irraa nyaatti ergii buddeen irraa nyaatee immoo gochaa isaan irratti gaggeessiti hin saamti namni mana jiru olii gadi guddaatee jira isa argatte immoo inni fi sakaan malee gaafa gola jettee qeexii qabdee olii gadi guddaachisaati. Hidhattoonni mootummaa namoota kana erga fuudhanii deemanii booda haadha warraa lameenuu erga duubatti deebisanii abbootii warraa lameen achi buuteen isaanii kan hin beekamne ta'uun maatiif yaaddoo guddaa akka ta'es nuuf kaasanii jiru. Walumaa galatti jiraattonni aanaalee Qondaalaa Beegii sababa yaaddoo nageenyaatiin manaa ba'anii deebi'uun akkaan yaaddeessaa ta'uu Oromiyaa 11tti dubbatanii jiru. Kibba Oromiyaa godinaalee akka Booranaa Gujii fi Baaleetti hongee lubbuu beelladootaa gaaga'uu bira darbee lubbuu namootaa balleessuu eegaluun hamma himamee bubbulee jira. Haa ta'u malee xiyyeeffannoon barbaachisuu fi iddoo itti kenname laafaa ta'uu irraa kan ka'e amma sadarkaa yaaddeessaa irra ga'uun himamaa jira. Taphattiinsaa akka ja'anutti isiniif dhiyaata. Kibba Oromiyaa godinaalee akka Booranaa Gujii fi Baaleetti hongee lubbuu beelladootaa gaaga'uu bira darbee lubbuu namootaa balleessuu eegaluu isaa hamma himamee bubbulee jira. Haa ta'u malee xiyyeeffannoon barbaachisuu fi iddoo itti kenname laafaa ta'uu isaarraa kan ka'e amma sadarkaa yaaddeessaa akka irra ga'ettuu himamaa jira. Godina Booranaa aanaa Taltalleetti jiraataan ganda Dibbee Gaayaa kan ta'an obbo Guyyoon ilmi isaanii Qorii Guyyoo jedhamu sababa beeliitti hammaateef du'uu isaa BBC'tti himanii jiru. Kana qofa osoo hin ta'in aanaalee godina Booranaa hedduu keessatti sababa beelaan lubbuun namaa akka bahaa jirtu karaalee adda addaatiin himamaa jiraatus aangaa'onni mootummaa garuu yaada kana cimsanii ni mormu. Akka fakkeenyaatti godina Booranaa aanaa Taltalleetti itti gaafatamaan buusaa gonfaa kan ta'an obbo Galma Moluu aanaa isaaniitti abbaa warraa 18,000 ta'an jalaa loon 55,000 ta'an du'uu fi amma horiin du'uu miti namni iyyuu sadarkaa du'aatti seenee jiras jedhanii jiru. Faallaa kanaan immoo hoogganaan buusaa gonfaa godina Booranaa obbo Liibaan Saaraa Booranni hongee rakkoo hamaa keessa galuu himanii namni sababa kanaaf du'e ammoo akka hin jirres dubbatanii jiru. Kana duras bara darbe godina Gujii aanaalee 3 keessatti rakkoo beelaa
beelaan lubbuun namootaa darbaa akka ture bulchitoonni gandeenii fi ministeerri deetaa nageenyaa obbo Taayyeen ibsanis hooggantoonni buusaa gonfaa Oromiyaa fi bulchaan godinaa obbo Taaddalaa Abdoo cimsanii waakachaa turuun isaanii ni yaadatama. Ammas karaa garaagaraatiin lubbuun namaa beelaan darbuun himamaa jiraatus miidiyaalee biyya keessaa fi hooggantoota buusaa gonfaa akkasumas mootummaa gidduu galeessaa biraa xiyyeeffannoon jiru laafaa ta'uun ni mul'ata. Godina Booranaatti namoonni 800 oltu deeggarsa hatattamaa barbaada. Godinichatti roobni yeroo dheeraaf hin roobin hafuu irraa kan ka'e margaaf bishaan dhabuun loowwan 60 danuun dhumanii horsiisee bulaan harka duwwaatti hafee waan nyaatu dhabee ama beelaan lubbuu isaa darbuu eegalee jira. Uummata 800 ol deeggarsa nyaataa hatattamaa barbaadan keessaa 600 kan ta'an idileedhaan gargaaramaa akka jiranii fi namni 200 ol ammallee gargaarsa akka hin qaqqabin bulchaan godinichaa himanii jiru. Gargaarsi dhiyaataa jiruu fi rakkoon jiru wal hin gitu kan jedhan obbo Liiban dhaabbileen miti mootummaa namni dhuunfaa fi qaamni dhimmi ilaallatu hundinuu hawaasa Booranaa bira akka dhaabbatuuf waamicha dhiyeessanii jiru. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa Oromiyaa waloon ta'uudhaan waamicha gargaarsa namoomaa taasisanii jiru. Gareen Oromiyaa NGO Humanitarian Alliance jedhamu dhaabbileen miti mootummaa biyya keessaa rakkoo namoomaa Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru furuudhaaf waamicha dhiyeessanii jiru. Maadda Abdulbaasat gootu isaa qaba. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa Oromiyaa waloodhaan ta'uudhaan waamicha gargaarsa namoomaa taasisan gareen Oromiyaa NGO Humanitarian Alliance jedhamu dhaabbilee miti mootummaa biyya keessaaf rakkoo namoomaa Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru furuudhaaf waamicha dhiyeessanii jiru. Sababa hongee fi walitti bu'iinsa uumameen uummanni miliyoona 14 ol gargaarsa namoomaa hatattamaa kan barbaadan ta'us gurmuun kun ibsa baaseen eeree jira. Kanneen keessaa namoonni miliyoona 3.4 ta'an sababa walitti bu'iinsa fi hongeedhaan biyya keessatti buqqaanii jiraachuus kaasee jira. Jiraattonni naannolee hongeen irra deddeebi'ee yeroo dheeraadhaaf itti mudatee fi walitti bu'iinsa Oromiyaa keessatti mudateen kanneen dhiibban irra gahee godina addaa Oromiyaa dabalatee haala namoomaa hamaa keessa waan jiraniif deebii namoomaa hatattamaa gaafachaa jiru jedha. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa waloo Oromiyaa michoonni gargaarsa namoomaa hundi bal'inaan gumaacha akka godhanis waamicha taasisee jira. Garichi haala namoomaa naannichaa gamaggamuu fi mallaqa namoomaa dabalataa gumaachuudhaan akka tumsanis gaafatee jira. Buqqaatonni kunneen tajaajila qulqullina nyaataa, barnootaa fi tajaajila fayyaa kan isaan barbaachisu ta'us ibsee jira. Oromiyaa keessatti walumaa galatti uummanni miliyoona 3.7 ol gargaarsa bishaanii hatattamaa barbaadu kan jedhu gareen kun Booranatti dhiibban jijjiirama qilleensaa naannoo tokko tokkotti waqtii roobaa 5 walitti aansuudhaan fashalaa'uu isaatiin yoo xiqqaate horiin dhibbantaa 46 akka badu taasisee jira. Akkasumas maatiin hedduun horii hunda dhabanii jiru jedha. Oromiyaa keessatti walumaa galatti uummanni miliyoona 3.7 ol gargaarsa bishaanii hatattamaa barbaadu kan jedhu gareen kun Booranatti dhiibban jijjiirama qilleensaa naannoo tokko tokkotti waqtiin roobaa 5 walitti aansuun fashalaa'uu isaatiin yoo xiqqaate horiin dhibbantaa 46 akka badu taasisee jira. Maatiin hedduun horii hunda dhabanii jiru jedha. Hongee seenaa keessatti mul'atee hin beekneen haalli uummanni yeroo ammaa keessa jiru keessattuu godina Booranaatti lubbuu namaa balaadhaaf saaxiluutti ce'ee jiraachuus ibseera. Maanguddoonni haadholiin harma hoosanii fi daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadii ta'an baay'een isaanii sadarkaa hammaataa irra qaqqabanii jiraachuus ibsichi ifoomsee jira. Naannoon Hararii godina Booranaatti lammiilee hongeen miidhamaniif deeggarsa birrii miliyoona 10 gochuuf murteessee jira. Manni maree bulchiinsa naannoo Hararii lammiilee godina Booranaatti hongeen miidhamaniif deeggarsa birrii miliyoona 10 taasisuuf murteessuu isaa beeksisee jira. Mootummaan naannichaa deeggarsa lammiileef taasisu cimsee kan itti fufu ta'us ibsee jira. Sababa hongeetiin godinichatti lammiileen hedduun miidhamaa jiraachuudhaaf fi miidhaa qaqqabaa jiru hir'isuudhaaf hundumtuu gahee isaa bahachuu akka qabu Muusaa Ragaan kominikeeshinii naannoo Hararii irraa argame ni mul'isa. Godina Harargee aanota hedduu keessatti lammiilee nagaa adamsanii hidhuu fi qabeenya uummataa saamuun hidhattoota mootummaatiin gaggeeffamu cimoo itti fufee jiraachuu jiraattonni Oromiyaa ilmanitti himan. Jiraataan naannichaa dubbifne akka jedhutti aanawwan akka Gurrawaa, Baddannoo fi Kurfaa Callee keessatti badii tokkoon alatti namoonni hidhamaa fi qabeenyi isaanii saamamaa jiraachuu dubbatan. Daraartuu Shaamii guutuu isaa qabdi. Godina Harargee aanota hedduu keessatti lammiilee nagaa hidhanii adamsuu fi qabeenya uummataa saamuun hidhattoota mootummaan gaggeeffamu cimuu Oromiyaa ilmanitti himan. Jiraataan naannichaa dubbifne akka jedhutti aanawwan akka Gurrawaa, Baddannoo fi Kurfaa Callee keessatti badii tokkoon alatti namoonni hidhamaa fi qabeenyi isaanii saamamaa jiraachuu dubbatan. Akkuma aanaa Gurrawaa mul'ata aanaa Gurrawaa fi aanaa Baddannoo kan keessatti sochii deemaa jiru sochii addaatiin hawaasni gurgurtaa keessatti jira. Namoonni sababa kanaan hidhamuu qofa osoo hin taane tumamuu fi qabeenya isaa saamamuu baay'inaan dinagdee argaan biyya aanaa Baddannoo Arabaa Raasaa Kennisaa irratti warri argaman kun hedduu bakka namaa tumuudhaan cafamuudhaan aanitti hidhuudhaan dhiibbaa irra geessisaa jiranii akkasuma aanaa biraatti Arabaa guddisaa kanatti namni hidhamaa tumamaa fi dararaa addaa ta'ee jiran. Waraana bilisummaa Oromoo fakkeenyaaf akkanumaan nama deemsaa arganii fuula haaraa agarree jaanii waraanni dhufeetu hojjeta kana qabatee dhufaa.
Garitti bar ummata nagaati saara wayda oomanii labbaan malee inni hidhatee jiru sun ol deemee saara wayda bosona waydatti wanni inni barbaadu takka hin jirtu. Hawaasa qalqee tattaa'etti hawaasatti qabeenya isaaniitti guddisanii qabeenya hawaasaa ta'anii nyaatan. Immoo fasaara wayda deddeemee barbaadu hawaasa qallee argatamne hawaasa nagaa qotatee bulaadha jechuudha. Aanawwan kanneen keessatti hidhattoonni mootummaa maqaa sakatta'insaan ergama fudhachuun achi qubsiifaman kun namoota nagaa karaa gubbaa qabuudhaan hidhaa jiraachuu fi erga hidhan boodaas wanta barbaadan irratti raawwachuu ibsan. Itti dabaluunis namni dubbifne kun hidhattoonni mootummaa kunneen iddoo qubsuma tolfatan hunda keessatti nyaataa fi dhugaatii isaanii hawaasa irra godhachuun fedhinnaa isaanii malee guyyaa guyyaan hawaasa doorsisaa nyaataa fi dhugaatii akka dhiyeessaniif godhaa jiraachuu himan. Keessumattuu aanaa baddannoo araddaa raasaa janataa keessatti rakkoon kun akka malee hammaachuu eeruudhaan guyyoota muraasaan dura namoonni afur maqaa woboo waliin hariiroo qabdan jiran akka hidhaman himan. Namoonni amma sababa kanaan qabamanii hidhaman Soofii Siraaj araddaa raasaa janataatti argamu. Waan kana falmee fi bahee jira garuu bahee jira. Sababa kanaaf nama moofni waan kanaati qabde jechuudhaan namni hidhame jechuudha. Tokko Abdallaa Ahmed jedhama akkuma birbirsaa kana keessaayi kana biraa araddaa birbirsaa qabdi kanarraa Abdullah Ahmed Toofiqii fi Jamal Saanirraan jedhamanii jechuudha. Mana murtiitti waliin jiru bakka qabamanii hidhamanii jijjiirfaman. Mana hidhaatti wal seenanii tumamuu fi kana malee mana murtiitti namni isaan ol dhiyeessu jiru. Namni mana murtiitti ol dhiyeessu jennaan silaa furmaata wayii ni dhufa. Mana murtiitti namni isaan dhiyeessu jiru. Qabamanii ukkaanfamanii taa'uu bichaadha bakka. Dabalataan aanaa gurawaa araddaa birbirsaa keessattis rakkoon wal fakkaataan hawaasa irra gahaa jiraachuu kan hime jiraataan Oromiyaa 11 dubbise kun qabeenyi uummataa qaamolee hidhannoo qabu kan mootummaan bobbaaseen saamamuun itti fufuu dubbatan. Kana hordofee namoota badii tokkoon malee hidhaman maqaan isaanii nu bira ga'e keessaa Abdallaa Ahmad Toofiq, Saanii Hassan kanneen jaaman badii tokkoon malee sababa woboo waliin hariiroo qabdan joon ukkaanfamuun mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu ibsan. Akka namni kun jawtii mana hidhaa aanaa baddannoo fi aanaa gurawaa keessatti hidhamuun dararamaa kanneen jiran namoota kumaan lakkaa'aman ta'us namoonni kun qaama mirga eenyummaa isaaniif kabaju argachuu hin dandeenye jedhan. Egaa biyya Ahmad gara aangootti dhufee kaasee Oromoon gabrummaa barakamuu hin arkin keessummeessaa jira kan jiran jiraataan kun guyyaa guyyaan lammiilee nagaa guuranii hidhuun alatti mana murtiitti dhiyeessanii yakka maaliif akka hidhame hordofuun hin jirus jedhan. Hidhamtoota maqaa siyaasaan hidhan kamuu erga ji'a 3 olii hanga waggootaaf hidhan booda isa maallaqa qabu maqaa mirga wabiin kafaltii guddaa irratti murteessuun akka gadhiisan dubbatu. Itti dabaluunis seerri biyyattii waraqaa irra malee hojiin lafa hin jiru kan jiran namni kun kanneen maallaqa qaban mana murtiitti osoo hin dhiyeeffamin poolisiin maallaqa irraa fudhachuun baasaa akka jiruu fi namoota harka qalleeyyii kafaltii isaan gaafatan hin qabne ammoo achuma keessatti adamsuu dubbatan. Dhuma irrattis namni Oromiyaa 11 dubbise kun akka ibsanitti akka waliigalaatti haalli nageenya aanaawwan akka baddannoo guraa fi aanaa kurfaa callee keessa jiru ulfaataa ta'uu fi hawaasni kun qaama itti iyyatu kamuu waan hin qabneef dararaa guddaa keessa akka jiru ibsan. Naannoo Afaritti uggurri sochii namootaa buqqaatota deebisanii qubsiisuudhaaf tattaaffii godhamaa jiru gufachiisaa jiraachuu Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa beeksisee jira. Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa akka jedhetti buqqaatonni naannoo waraanaan miidhaman naannoo Afaritti deebi'anii qubsiifamuu hin dandeenye jedhe Maaddoo Abdulbaasit gootuu isaa qaba. Naannoo Afaritti uggurri sochii namoota buqqaatota deebisanii qubsiisuuf tattaaffii godhamu gufachiisaa jiraachuu Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa beeksise. Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa akka jedhetti buqqaatonni naannoo waraanaan miidhaman naannoo Afaritti deebi'anii qubsiifamuu hin dandeenye jedha. Daangeffamni sochii bilisaa namootaa fi sochii daldalaa naannolee kanneen keessatti taasifamee jiru gufuu ta'ee jiraachuus ibsee jira. Buqqaatota kanneen deeggarsa namoomaa gahaa fi kan yeroo isaa eeggate akka isaan barbaachisus komishinichi ibsee jira. Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa ibsa dheengadda baasen buqqaatotaaf gargaarsi namoomaa gahaa kan yeroo isaa eeggate kanneen akka nyaataa, bishaan, bakka jireenyaa, fayyaa, barnootaa fi tajaajila hawaasummaa biroo taasifamaa fi hin jiru jedheera. Akka ibsa kanaatti dhiibban diinagdee hin malle sababa daangeffama sochii namootaa fi sochii daldalaa adda bahee hundeeffamuu dhabuu isaatiin gufuu ta'ee jiraachuus ibsee jira. Boba'aa dabalatee meeshaaleen fayyadamtoota bu'uura adda addaa karaa naannolee Affaar zoonii 2 fi zoonii 4 gara naannoo Tigraayitti geejjibsiifamaa turan akka hin kaafaminis ibsichi kun mul'isee jira. Kana malees naannoo waraanni itti gaggeeffamaa ture kan akka qabalee Fookisa, aanaa Goolinaa meeshaalee waraanaa awwaalaman irraa qulqulleessuun sirnaan hojjetamuu dhabuu isaatiin namoota deebi'anii qubataniif balaa nageenyaa uumee jiraachuu ibsichi kun eeree jira. Mootummoonni federaalaa fi naannolee rakkoolee waraanaan booda naannicha keessatti mudatan kanneen akka sochii dinagdee fi daldalaa akkasumas buqqaatotaa fi namoota deebi'anii qubatan daangessuu hiikuu keessatti itti gaafatamummaa isaanii sirnaan akka baatan komishinichi dhaamee jira.
Oduu keenya xumuraatiin biyyoonni Afrikaa 15 Itoophiyaa dabalatee dhimma Raashiyaa irratti sagalee kennuurraa of qusatanii jiru. Yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Niiwuorkitti kaleessa gurraan 23 gaggeeffame irratti biyyoonni Afrikaa 15 yaada Yuukireen weeraruu isheef Raashiyaa balaaleffachuuf dhiyaate irratti sagalee hin kennin hafanii jiru. Daraartuu Shaamii Guutuusaa qabdi. Yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Niiwuorkitti guyyaa kaleessaa gurraan 23 gaggeeffame irratti biyyoonni Afrikaa 15 yaada Yuukireen weeraruu isiif Raashiyaa balaaleffachuuf dhiyaate irratti sagalee kennuurraa oolan. Yaa'ii kanarratti biyyoonni Afrikaa 15 wixinee dhiyaate irratti deeggarsaa fi mormii irraa of qusatan. Biyyoota kanneen keessaa tokko Itoophiyaa ta'uunis gabaafamee jira. Biyyoonni 28 ammoo Raashiyaa Yuukireen weeraruu olola diinaatiin abdii kutatinaa olola galtuutiin abdii kutatinaa jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin nimoona jabaadha Oromoo waboo kenna wajjin nimoona.